Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtanitti nagaa jedha hawwata bajjum 2026 oduu guyyaa irratti qindeeffame kan isin biraan geenu taate jalqaba irratti hanga footoo duu. Lammiileen gatii shaqaxoota yeroodhaa gara yerootti dabaluu caalaa tajaajila mootummaaf kaffalaniin qoramaa jiraachuun himame. Jeneraalli waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi aangoo gadhiisuu fi UN'n Israa'el Gaazaa keessatti daa'imman irratti xiyyeeffachuun duguuggaa sanyii raawwatte jedhee. Kooriyaan kaabaa doktiriinii fi imaammata humna galaanaa isii irratti jijjiirama tarsiimotaa isaa akka jirtu himame. Iraan lammiilee Israa'elii fi USA waliin hidhata qaban 3,000 wal to'annaa jala oolchite. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan gadaa walaabuutii amma oduu bal'inaan. Lammiileen gatii shaqaxoota yeroodhaa gara yerootti dabaluu caalaa tajaajila mootummaaf kaffalaniin qoramaa jiraachuun himame. Dhiyeenya kana keessattuu daballiin taarifa tajaajila mootummaa fi baasii tajaajilaa ol aanaa ta'uun isaa jireenya jiraattotaa daran rakkisaa ta'eera. Dhiyeenya kana keessattuu daballiin taarifa tajaajila mootummaa fi baasii tajaajilaa ol aanaa ta'uun isaa jireenya jiraattotaa daran rakkisaa ta'eera. Dhaabbanni mirga fayyadamtoota Itoophiyaa sababa kanaan mirgi fayyadamtoota sarabamaa waan jiruuf furmaata argachuu qaba jedhe. Tajaajilli mootummaa hojii bu'aa argamsiisuu ta'uu baatus tajaajilli bu'uuraa fi mirgoota lammiilee deeggaruuf akka hawaasummaa mirkaneessuuf dirqama seeraa bahachuuf kennaman ta'uu dhaabbatichi ibseera. Daballiin gatii guddaan amma mul'ataa jiru hawaasa fayyadamtoota abdii kutachiisaa hiyyummaa hamaatti dhiibu lammiilee tajaajila bu'uuraa akka hin arganne gochuudhaan mirga gibira isaaniitti fayyadamuu isaanii balaadhaaf kan saaxilu ta'uusaa dhaabbanni mirga fayyadamtoota Itoophiyaa ibse. Daballiin gatii dhaabbilee mootummaa adda addaatiin taasifamu dhukkuba dinagdee maakroo fi mindaa uummataa tilmaama keessa kan hin galchine keessa fayyadamtoota guutummaatti qullaa kan taasisu ta'uu eereera. Akkasumas dabalii tajaajila immigireeshinii fi lammummaa kafaltiin paaspoortii haaraa gatiin gabatee konkolaataa haaraa magaalaa Finfinneettii fi tajaajilli biroo akka fakkeenyaatti dhaabbatichi kaaseera. Hawaasni tajaajila barbaadu dabalee tajaajila kanneenii fi dhaabbilee mootummaa birootiin qoramaa akka jiru argineerra jechuun dhaabbanni mirga fayyadamtoota Itoophiyaa beeksiseera. Jeneraalli waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi aangoo gadhiisuu fi tarkaanfii hooggantoonni waraanaa Ameerikaa keessatti kabajamoo ta'an hedduun soorama akka ba'an taasisa keessatti ajajaan humnoota Ameerikaa Awurooppaa fi Afrikaa keessa jiran Jeneraal Kiristoofer Doonahaw aangoo gadhiisuuf jiru. Tarkaanfii hooggantoonni waraanaa Ameerikaa keessatti kabajamtoota ta'an hedduun soorama akka ba'an taasisa keessatti ajajaan humnoota Ameerikaa Awurooppaa fi Afrikaa keessa jiran Jeneraal Kiristoofer Doonahaw aangoo gadhiisuuf jiru. Bara 2021 loltoonni Ameerikaa yeroo dhumaaf Afgaanistaan keessaa ba'uun kan hoogganan Jeneraal Doonahaw qaama waldhabdee peentagooniif ministeera ittisa Peet Heegest jidduutti uumameen aangoo gadhiisuu isaanii dubbataniiru. Jeneraalichi ministeera ittisaa Peet Heegest waliin waliigaltee dhabuu isaanii booda aangoo gadhiisaniiru jedhame. Tarkaanfiin jijjiirama falmisiisaa barreessan kun caasaa hooggansa waraanaa irratti taasisanii kan wal qabatu ta'uu himama. Jeneraal Doonahaw walakkeessa baatii Juulaay keessa aangoo gadhiisuuf kan jiru yoo ta'u peentaagoon ajaja Awurooppaa fi Afrikaa sadarkaa urjii 4 irraa gara sadarkaa urjii 3tti gadi buusuuf yaada akka jiru himamaa jira. Erga ministeerri ittisaa Peet Heegest aangoo qabatanii as qondaaltonni waraanaa olaanoo gara 12tti siqan hojii gadhiisaniiru aangoo gadhiisuuf dirqamaniiru. Jeneraal Doonahaw deemuun isaanii raafama hojjettootaaf jaarmiyaa bal'aa peentaagoon keessatti deemaa jiru kan mul'isudha. Jeneraal Kiristoofer Doonahaw hoogganaa waraanaa durii yoo ta'u waggoota dheeraaf humna hojii addaa keessatti tajaajilaa kan ture yoo ta'u dhaabbilee siyaasaa lamaaniin kabaja guddaa qaba. Jijjiiramni yeroo dhiyoo asitti mul'ate garuu qondaaltonni olaanoo peentaagoon biratti dubbii guddaa ta'ee itti fufee jira. Gama kaaniin koongireesiin Ameerikaa seera aangoo waraanaa labsuu pireezidaantii Doonaald Tiraamp daangessu dabarse. Koongireesiin Ameerikaa yeroo jalqabaatiif seera aangoo waraanaa labsuu pireezidaantii daangessu dabarseera. Tarkaanfii seeraa kun Tiraamp waraana Iraan irratti labsan akka dhaaban yookiin ammoo waraana osoo hin fufin dura koongireesii akka ayyamsiisu kan gaafatamudha. Ripaabilikaanonni hedduun warra Dimookiraatotaa waliin ta'uun aangoo waraanaa labsuu pireezidaantii Tiraamp irratti sagalee kennanii caalmaadhaan seerichi akka darbu godhaniiru. Manni marii bakka bu'oota uummataa Ameerikaas jalqaba ji'a kanaa Tiraamp osoo hin ayyamsiisin waraana labsuun sirrii akka hin taane tarkaanfii seeraa wal fakkaataa dabarsee ture. Murteen seeraa kun mana marii bakka bu'ootaaf seenatiidhaan darbullee pireezidaantii Tiraamp akka mirkaneessaniif itti ergamuu dhiisuu mala. Kanaaf kun murtee seeraa akka mallattootti tajaajilu malee aangoo pireezidaantii irratti olaantummaa kan qabaatu miti jedhama. Koongireesiin murtee kanarra kan gahe waliigaltee Tiraamp Iraan waliin taasise falmii godhachuu fi Tiraamp koongireesii osoo hin ayyamsiisin waraana labsuu irratti komiin ka'aa turuu hordofeeti jedha gabaasichi. UN'n Israa'el Gaazaa keessatti daa'imman irratti xiyyeeffachuun duguuggaa sanyii raawwatte jedhee. Komishiniin qorannoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN'n Israa'elitti yaaddee daa'imman Filisxeem haleeluun Gaazaa keessatti yakka duguuggaa sanyii raawwataa jirti jedhee.
Komishiniin qorannoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN Israa'el irratti yaadde daa'imman Filisxeem haleeluun Gaazaa keessatti yakka daguuggii sanyii raawwataa jirti jedhee jaarmiyaan kun Israa'el West Bank keessatti yakka waraanaa raawwataa jiraachuu ibsee qorannoon haaraan Israa'el himate kun qondaaltonni fi humnoonni nageenyaa Israa'elitti karoorsuun daa'imman haleeluun miidhaa qaamaaf sammuu daa'imman Filisxeem 100,000 lakkaa'aman irra ga'aniiru jedhee ajjechaan Israa'el kun erga onkoloolessa darbe olii galteen dhukaasa dhaabuu ibsamellee ittuma fufee jedha gabaasni kun. Komishinichi gochi kun tarsiimoo egereen Filisxeem akka hin jiraanne gochuuf Israa'el dhimma itti baate ta'uusaaf ragaa qabaachuu ibsee aangawoonni Israa'el kanaaf daa'imman Filisxeem irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwatu jedhee ministeerri dhimma alaa Israa'el gabaasa komishinii UN balaaleffachuun maqaa balleessa ragaa qabatamaa hin deeggaramne jedhee Israa'el haleellaa Hamaas onkoloolessa 2023 raawwateen namoonni 1,200 jalaa du'uu fi 251 ugguramuu fi booji'amuu himattee turte. Ergasii haleellaa waraanni Israa'el Gaazaa keessatti raawwataa tureen namoota 73 wal ajjeefaman keessaa 21,280 kan ta'an daa'imman ta'uu ministeerri fayyaa Gaazaa Hamaasiin durfamu ibsee. Lakkoofsi kun sirrii ta'uun UN mirkaneesseera. Dhaabbanni qorannoo kana qorate komishiniin qorannoo walabaa UN dhimma daangaa Filisxeem seeraan ala to'atamee fi dhimma Israa'el irratti xiyyeeffatu bara 2021 hundaa'e. Komishiniin qorannoo The Independent International Commission of Inquiry on the Observed Palestinian Terror in the Israel jedhamuun beekamuu fi mana maree mirga namoomaa UN jalatti hundaa'e kun kaayyoon isaa dhiittaa mirgoota namoomaa fi sarbamiinsa seerota idil addunyaa qorachuudha. Komishinichi fulbaana darbe Israa'el Gaazaa keessatti duguuggaa sanyii raawwatte jechuun himateera. Dhaabbatichi aangawoonnii fi humnoonni nageenyaa Israa'el yakkoota duguuggaa sanyii konveenshinii duguuggaa sanyii bara 2048 tumame keessatti eeraman 5 keessaa 4 raawwachuusaaf ragaa qabatamaa akka qabu ibsee Israa'el gabaasicha maqaa balleessii fi dhara jechuun kuffiste. Komishiniin kun kanaan dura Hamaasiif gareen hidhattoota Filisxeem onkoloolessa 2023 yakka waraanaaf sarbamiinsa seera idil addunyaa raawwachuu gabaasee ture. Kan hordofuun humnoonni nageenyaa Israa'el Gaazaa keessatti yakka waraanaa fi yakka dhala namaa raawwataniiru jedhe. Komishiniin UN kun ibsa tibbana baase keessatti Israa'el haleellaa cimaatti karoorsitee Gaazaa keessatti raawwachuu itti fufteetti. Kun ammoo dhumaatii kanaan dura ta'ee hin beekne rifaatuu fi miidhama hamaa daa'imman Filisxeem irraan ga'eera jedhe. Israa'el fi Hamaas erga Tiraamp onkoloolessa darbee karoora nagaa Gaazaa baasee dhukaasa dhaabuu irratti walii galanis humnoonni Israa'el haleellaa raawwachuu ittuma fufan jedha gabaasni kun. Ergasii Filisxeemonni 1,020 ta'an ajjeefamuu kan ibse ministeerri fayyaa Gaazaa kanneen keessaa 265 kan ta'an daa'imman ta'uu ibse. Ogeessi seeraa Indiyaa komishinii kana dursu Srinivasan erga onkoloolessa 2025 dhukaasni dhaabbatellee ajjechaaf miidhaan daa'imman irratti raawwatu hin dhaabbanne kunis sababa Israa'el waliigaltee dhukaasa kaasuu hin kabajneef jedhee. Israa'el daa'imman irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachuun egeree uummata Filisxeem yaaddoo keessa galchaa jirti. Gabaasni kun Israa'el daa'imman Gaazaa qaama isaanii keessaa iddoo ijoo fi murteessaa ta'e irratti xiyyeeffachuun meeshaalee waraanaa xiyyaafannoo isaanii hin dhabne kanneen akka diroonii fi snaayiperiidhaan haleelaa jirti jedhee. Akkasumas meeshaalee waraanaa humna barbadeessuu akkaan guddaa ta'e qabanii manneen jireenyaa, manneen barnootaa fi moorawwan baqattoonni keessa dahatan haleelaa jirti jechuunis himate. Akkasumas Israa'el haleellaa West Bank keessatti loltoonni fi qubattoonni isii raawwatan jalaa daa'imman Filisxeem baraaruu dhabuu isiitiin himateera jedha komishiniin kun. West Bank keessatti dargaggoonni Filisxeem loltoota Israa'el reebamaa, hidhamaa fi miidhaa saalqunnamtiif saaxilamaa jiru jedhe. Haleellaan Israa'el hospitaalotaa fi buufataalee fayyaa akkasumas meeshaalee wal'aansaa fi gargaarsaa irratti xiyyeeffachuun raawwatu daa'imman tajaajila fayyaa dhabanii akka dhuman sababa ta'eera jedha gabaasni kun. Israa'el beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun kan himate komishiniin kun meeshaaleen gargaarsaa akka Gaazaa hin seenne ittifamuun akka daa'imman Gaazaa beelaan dhuman godheera jedhe. Israa'el daa'imman Filisxeem akka baratanii egeree isaanii bu'uura cimaa irratti ijaara gochuuf jecha manneen barnootaa barbadeessuu fi qe'ee isaanii irraa buqqisuu irratti fuulleeffattee haleellaa raawwataa jirti jechuun himate komishiniin kun. Ministeerri malaa Israa'el gabaasni kun dhugaa baasuu caalaa Israa'eliin addatti baasee maqaa balleessuu fi yakkamaa gochuu irratti kan fuulleeffate jechuun himannaa dhiyaate waakkateera. Aangawoonni Israa'el Gaazaa dabalatee haleellawwan bakka adda addaatti raawwatan mara akka tarkaanfii diina ofirraa qolachuutti ibsu. Manni murtii haqaa idil addunyaa International Court of Justice ICJ himannaa duguuggaa sanyii Afrikaan kibbaa Israa'el irratti dhiyeessite ilaalaa jira. Garuu tarkaanfii dhumaarra ga'uuf waggoota fudhachuu mala. Israa'el himannaa kana waan hundee hin qabne dharaa fi madaalawaa kan hin taane jechuun kuffiste. Kooriyaan kaabaa doktiriinii fi imaammata humna galaanaa isii irratti jijjiirama tarsiimotaa isaa akka jirtu himame. Kooriyaan kaabaa xiyyeeffannoo aadaa ittisa qarqara galaanaa fi waraana heemisfeerik irratti qabdu irraa fagaattee doktiriinii humna galaanaa isii irratti jijjiirama seena qabeessa taasisaa akka jirtu himama.
Kooriyaan kaabaa xiyyeeffannoo aadaa ittisa qarqara galaanaa fi waraanaa Amistirik irratti qabdu irraa fagaattee diktooriniitii humna galaanaa isii irratti jijjiirama seena qabeessa taasisaa akka jirtu himama. Humni galaanaa uummata Kooriyaa waggoota kurnaniif bishaan naannoo biyyattii irraa fagaatee socho'u irra bidiruuwwan paatroolii xixiqqoo fi dooniiwwan bishaan jalaa xixiqqoo naannoo peeninsuulaa Kooriyaatti sochii diinaa jeequuf qophaa'an irratti xiyyeeffatee ture. Haa ta'u malee mootummaan Pyongyang murteen tarsiimoo misaa'ila qajeelfama qabu toonii 10,000 ijaaruuf murteessee hawwii galaanaa biyyattii keessatti tarkaanfii guddaa akka ta'etti ilaalama. Akka xiinxaltoonni waraanaa jedhanitti dooniin waraanaa amma kana Kooriyaan kaabaa hojii galaanaa fageenya dheeraa akka raawwattu humna isii bishaan idil addunyaa keessatti akka bobbaaftu akkasuma maashaa waraanaa isii galaana Jaappaanii fi galaana keelloo bira darbee akka piroojeektii gootu ni dandeessisa. Yoo milkaa'inaan ijaaramee fi bobbaafame doonii waraanaa haaraan kun Kooriyaan kaabaa humna galaanaa bishaan bifa diimaa qabu galaana qarqara isii irraa fagaate kamiyyuu keessatti socho'uu danda'u ijaaruuf tarkaanfii guddaa jalqabaa ta'a. Kooriyaan kaabaa hojii guddaa akkasii itti fufiinsaan gaggeessuuf dandeettii teekinooloojii fi loojistikii qabaachuuf dhiisuu isii irratti gaaffii kan kaasudha. Tarkaanfiin kun sirnicha dhaqqabummaa tarsiimoo isaa babal'isuu fi dorgomtoota naannoo waltajjii galaanaa bal'aa irratti muruuf kutannoo qabaachuu isaa kan agarsiisu ta'ee ilaalame. Kallattiiwwan gara fuulduraa xiinxalaaf ta'an adeemsa ijaarsa doonii dandeettii walitti makamu misaa'ilaa fi dandeettii Kooriyaan kaabaa bu'uuraalee loojistikii bobbaa humna galaanaa yeroo dheeraaf fageenya dheeraa akka deeggartu dandeessisu ijaaruu isii dabalata. Iraan lammiilee Israa'elii fi USA waliin hidhata qaban 3,000 ol to'annoo jala oolchite. Qaamni haqaa Iraan namoota diina seenaa biyyattii waliin hidhata qaban jedhamanii shakkaman 3,200 ol to'annaa jala oolchuu isaa ifatti beeksise. Qaamni haqaa Iraan namoota diina seenaa biyyattii waliin kallattiin hidhata qaban jedhamanii shakkaman 3,200 ol to'annaa jala oolchuu isaa ifatti beeksise. Tarkaanfii shakkamtoota hedduu to'annoo jala oolan keessaa dhibbaan kan lakkaa'aman erga basaasummaa jeequmsa adda addaa raawwachuudhaan kan hirmaatan yoo ta'u keessumaa diina seenaa biyyattii Israa'elii fi dubbi himan qaama haqaa Iraan Asgar Jahangar ibsa kennanii namoonni 3,292 diina waliin hidhata qabu jedhamanii to'annoo jala ooluu isaanii mirkaneessaniiru. Kanneen keessaa 684 gocha shororkeessummaa Yerusaalem irratti raawwachuun kan hirmaatan yoo ta'u kanneen biroo 1258 ammoo olola siyaasaa biyyattii irratti facaasuun shakkamanii. Dubbi himaan kun itti dabaluudhaan shakkamtoonni 1,061 hanga ammaatti mannaa ofiisaa qophaa'ee dhimma isaanii mana murtiitti ilaalamaa jira. Gama biraatiin humnoonni nageenyaa biyyattii qabeenyaa fi qabeenya namoota dhibbaan lakkaa'aman gantummaan shakkaman to'annaa jala oolchuun qabeenyaan socho'uun maqaa shakkamtoota dhibbaa bulchiinsa Isfaan keessatti galmaa'e guutummaatti to'annaa jala oolcheera. Akka aangawoonni seeraan jedhanitti shakkamtoonni kunneen yeroo waldhabdee naannoo tibbana mudate keessatti hojii waraanaa Ameerikaa Israa'el odeeffannoo keessoo kennuu fi biyya keessatti basaastota ta'anii hojjechuu keessatti kan hirmaatanidha. Haa ta'u malee tarkaanfiin mootummaa Iraan kun falmitoota mirga namoomaa idil addunyaa irraa balaaleffannaa bal'aa argateera. Amnesty International kanneen biroo keessaa Iraan yeroo waraanaa fi waldhabdee amma jirutti fayyadamtee hidhaa jumlaa dhaddacha haqa qabeessa hin taanee fi qabeenya fedhii malee lammiilee isii irratti raawwachuu isii cimsee balaaleffateera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.